Namoota yeroo onlaayinii fayyadamtanii bilbilli keessanii dafee daataa fi akkasumas illee qarshii keessan isin jalaa fixuudhaan isin rakkisuu fi furmaata ajaa'ibaan isiniif qabadee dhufe isasii viidiyoo kana keessatti tokkoon isaa isiniif himee jira. Siitingii bilbila keenyaa qofaa sirreessuudhaan siitingiiwwan 5 jechuudha bilbila keenya keessa kan jiru sirreessuudhaan akkamittiin daataa bilbila keenyaa akka qusannu akkasumas illee bilbilli keenya akkamittiin dafee akka qarshii hin akkaataatti goonuu sitti agarsiisa waan ta'eef aga xumuraatiin hordofaa hundi keessaniyyuu viidiyoo kana laayik godhuudhaan eegalaa viidiyoo waliin turtii gaarii. Inni tokkoffaan akkuma baay'een keessan beektanii siisteema kana namooti baay'ee keessan itti fayyadamtu innis daataa seeverii banuu. Daataa seeverii banuu garuu baay'een keessanii akkatti dogoggoratan qabdu. Innis daataa seeverii qofaa bantanii dhiistu malee siitingiiwwan achi gala jiran sirreessitanii jechuudha. Ani immoo isa kana jala akkamitti siitingii kana akka sirreessitanii sitti agarsiisa jechuudha. So daataa seeverii keenya banuudhaaf jalqaba siitingii keenya keessanii seenna. Erga siitingii keenya keessa seenne booddee connection kan jedhu ni jira. Connection kan jedhu kana keessanii seenna. Kana booda daataa usage kan jedhu ni jira bakka kana. Keessanii seenna erga keessa seenne booddee bakka kana daataa seever kan jedhu ni jira. Kun fakkeenyaaf kana oonii goona jechuudha. Oonii goona kana. Oonii gochuu qofa osoo hin taane immoo erga oonii goone booda gara gadi kana aappisaatti kan always use daataa kan jiru kana keessanii seenne jechuudha. Gaafa nuti keessa seennu aappiiwwan baay'eetu jira jechuudha kana jala. So warreettan kuni akka isaan cufaa ta'anii cheekii gochuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf as jalaan fakkeenyaaf kun weezir kan jedhu kuni banamee jira. So weeziriin nan fayyadu yeroo na fayyadu itti mudhufeen banuu danda'a. So kanaaf nan cufa jechuudha. Akkasumas illee Samsung paasiin nan fayyadu. Samsung buushinis nan fayyadu. Warreettan kana nan cufa jechuudha. As jala deemuudhaan wantoota ofiitan fakkeenyaaf meetaa sarvisi kan jedhu jira. Kanas nan cufa. Miisheet kan jedhu kanas nan cufa. Kunis nan fayyadu. Jala deemee wantoota oonii ta'anii guutuu isaanii ofii nan godhaa jechuudha. So kana gochuudhaan amma ta'e daataa keenya ni qusanne jechuudha. Warreettan cufuu barbaanne cufne warreettan banuu barbaanne immoo ni bannaa jechuudha. Okay. Faayidaan kanaa immoo maalidha? Aapponni baakgiraawundiidhaan daataa baay'ee akka isaanii hin fayyadamne taasisaa jechuudha. Inni tokkoffaan kanadha. Okay. Inni lammaffaa immoo auto update dhaabu. Yeroo tokko bilbilli keenya ofii isaatiin aappiiwwan bilbila keenya irra jiranii ofii isaatiin update of godha jechuudha. Isa kanas immoo akkaataatti dhaabne daataa keenya qusannu sitti agarsiisa jechuudha. Isa siin dhaabne osoo hin taane yeroo lafa waayifaa fayyadamnu akka inni download ta'u. Yeroo nuti daataa fayyadamnu immoo akka inni daataa keenya nuuf qusatu goona jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba maal goona? Gara bilbila keenya app store ta'uu danda'a, play store ta'uu danda'a. Bakka sana ni seenne jechuudha. Erga keessa seenne booddee mallattoon profaayilii gara olii kanaanii iimeelii keenya bakka kana jira. So isa keessa ni seenna. Erga keessa seenne booda gara gadii kana siitingii kan jedhu ni jira jechuudha. Siitingii kan jedhu ni jira. Siitingii keessa seenna. Okay, kana booda maal jedha bakka kana network preference kan jedhu jira. Data user download kan jedhu jira. Mallattooti ishee kanatti ni buuna. So asii data auto download kan jedhu ni jira jechuudha. Akkasumas illee app download ni jira. Amma fakkeenyaaf kun maal over network data may apply dha. So kana maalan godha over wifi only. Kanarran godha. Okay, kanasi update kan inni ta'u update android sirreessa jira. Update over wifi only kan jedhu kanarra goonaa jechuudha. Okay, inni kan biraa auto play video ofii isaatiin kan taphatu fakkeenyaaf video ofii isaatiin taphatu maal goona auto play video over wifi only kan jedhu irra goonaa jechuudha. Kan keessan garuu kaarra jiraachuu danda'a. So maal goona kana auto play video over wifi only kan jedhu kanarra goonaa jechuudha. Kanaan siitingii lammaffaa sirreessine. Inni kun immoo maaliif nu fayyada? Aappoonni ofumaanii update ta'anii daataa keenya akka hin finnee fi nu fayyada jechuudha. Yeroo isaan update ta'uu barbaadanitti immoo yeroo nu lafa wifi yookiin wifi fayyadamnu ofii isaaniitiin update of godhuu jechuudha. Okay. Inni sadaffaa immoo YouTube data saver fayyadamu. YouTube data saver akkamitti fayyadamna jedhuu fi fakkeenyaaf YouTube keenya keessa ni seenna. YouTube keenya keessa erga seenne booddee gara gadii kana mallattoo profaayilii kana keessa ni seenne jechuudha. Erga seenne gara olii kana siitingii kan jedhu ni jira jechuudha. Siitingii keessa seenna. Erga keessa seenne booddee gara gadii kanaanii ni argama yaada data saving kan jedhu ni jira jechuudha. Data saving kana keessa ni seenna. So erga data saving kana keessa seenne kana ni banna jechuudha. Kana gaafa bannu viidiyoon keenya ofii isaatiin kan taphatu ofii isaatiin daawunloodii kan ta'u warreettan kana jechuudha. Yeroo nuti uploadii goonu illee lafa wifi akka uploadii ta'u yeroo nuti daataa fayyadamnu immoo akka dhaabatu goona jechuudha. So kun maalidha? Daataa savingii kan maal keessaati jechuudha. YouTube keessaati. Kana fayyadamuudhaan daataa keenya qusachuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo faayidaan isaa maali? Viidiyoon keenya quality giddu galeessa yookiin gadi bu'aadhaan akka inni nuuf taphatu akkasumas illee yeroo download nuuf ta'u quality bareedaa ta'een akka inni nuuf bu'u akkasumas illee yeroo viidiyoo uploadii goonu akka inni lafa wifi'tti uploadii nuuf ta'u goona jechuudha. Okay. Inni afuraffaa immoo background
daataa dhaabu. Background daataa dhaabuun kun baay'ee tokko nu fayyada. Soo kana gochuudhaaf maal goona? Setting kan jedhu keessa ni seenna. Setting keessa erga seenne booddee haala kanaan gara gadii kana jechuudha. Haala kanaan deemuudhaan maal kan jedhu barbaadanna? Apps kan jedhu ni barbaadanna jechuudha. Okay, apps kan jedhu ni jira. Apps kan jedhu kana keessa ni seenna. Gaafa seennu aappiiwwan keenya haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Haala kanaan jira. Baay'inaan cufee jira. Fakkeenyaaf tokko yoo argisinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Facebook argeerasi. Facebook seena. Facebook gaafa seenu gara gadii kana maal kan jedhu barbaada? Mobile data kan jedhu keessa seena. Ergan seenee booddee kunoo asii maalidha? Halluu background data dha. Fedha koo malee osoo hin beekin booddee kootiin jechuudha. Ji'a kana qofaa keessaa background dhaanii meegaabaaytii 55 jalaa kutate jechuudha. Application tokko ittiin qofti. Soo isa kana maal nan godha? Ofii nan godha jechuudha. Jalaa nan ba'a. Malee jalaa nan ba'a. Ani isin barsiisuudhaaf jedhee tan gaggabaabse jechuudha. Soo isin immoo hunda isaayyuu haala kanaan ni cuftu jechuudha. Jala seenuudhaani maal jala seentu? Mobile data kan jedhu kana jala seentu kana booddee ni cuftu jechuudha. Soo warreettan kana aappiiwwan baay'ee jira jechuudha. Tokkoon isaanii jala seentanii cuftu jechuudha. Kun baay'ee tokko isin fayyada. Faayidaan kana aappiiwwan yeroo hin fayyadamne utuu nuti hin fayyadaniin backgroundidhaanii booddeedhaan jechuudha. Daataa keenya warreettan fixan kana ofirraa dhaabuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni shanaffaan auto downloadii WhatsAppidha. Auto downloadii WhatsAppii dhaabuudhaaf dirqama maal goona? WhatsAppii keenya keessa ni seenna. Erga WhatsAppii keenya keessa haala kanaan seennee booda tuqaan 3 gara olii kan jirti. Ishee keessa nan seena. Setting kan jedhu ni jira. Setting keessa seena. Kana booddee storage and data kan jedhu bakka kana ni jira jechuudha. Kana keessa nan seena. So kanaan booddee gara gadii kana when using mobile data kan jedhuu fi when connect on wifi kan jedhu warreettan kan lamaantu jira. So fakkeenyaaf kan data keessa nan seena. Gaafan data keessa seenu warreettan kun ofii isaaniitiin daawunloodii ta'u jechuudha. Tun hin eeyyaminiin viidiyoo tokko nan argateen yookaan WhatsApp irra jira ta'innaani ofii isaatiin ayyama koo malee daataa koo fayyadamuudhaan daawunloodii godhe jechuudha. Isa kana immoo akka daawunloodiin goone gochuudhaaf maalan godha? Tikiiwwan kanneen kanan irraa kaaseen okay nan jedha jechuudha. So kanaan booddee ofii isaatiin daawunloodii hin ta'u jechuudha. Kun immoo maaliif nu fayyada? Suuraas haa ta'u akkasumas illee viidiyoon ofumaan akka hin buunee fi nu fayyada jechuudha. Okay, inni jaaffaa auto downloadii Telegramii dhaabu. Soo kana gochuudhaaf yeroo baay'ee nuti Telegramii fayyadamnu aappiiwwan nuti hin beekin akkasumas illee faayilii nuti hin beekin suuraa nuti hin beekin ofii isaatiin gara bilbila keenyaatti bu'u akkasumas illee bilbila keenya irratti illee mul'atanii bilbila keenya keessa dhokachuudhaan daataa keenya nu jalaa fixu akkasumas illee yeroo bilbila keenya keessa dhokatan immoo storage nu jalaa qabatu jechuudha. Soo isa kana sirreessuudhaan maal goona? Telegramii keenya keessa ni seenna. Erga Telegramii keenya keessa seenne booddee gara gadii kana setting kan jedhu ni jira. Setting keessa ni seenna. Erga setting keessa seenne booddee bakka kana maal tura? Data and storage kan jedhu ni jira jechuudha. Data and storage keessa ni seenna. So erga keessa seenne booddee haala kanaan nuuf fida. Nuti maal barbaanna amma when using mobile data kan jedhu yeroo nu mobile data fayyadamnu maaltu ta'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf ofii isaatiin suuraan ni bu'a, viidiyoon ni bu'a ture kanaan dura jechuudha. Kana ofii ni goona jechuudha. Ofii ni goona. Walumaa galatti kana kan jiru hundasaayyuu ofii ni goona jechuudha. Utuu nuti negeejiin kan bu'uudha jechuudha warreettan kun. Utuu nuti negeejiin kan bu'anii daataa qofaa osoo hin taane wifi illee nu barbaachisanii kanallee ofii ni goona jechuudha. Maaliif fedha keenya malee buusuun gaarii miti waan ta'eef jechuudha. Soo kanaan booddee keessaanii deebina. Gabaabumatti barnoota keenya kana fakkaataa settingiiwwan kanneen hundasaa yoo sirreeffattanii dhugaan isiniin jedhaa baay'ee fayyadamtu. Bilbilli keessanii biizii isin jalaan ta'u, storage isin jalaan qabatu akkasumas illee daataa keessan hin fixu. Soo kanaaf settingiiwwan kanneen itti gargaaramaa isiniin jedhaa. Yoo isinitti tole like godhaa. Yoo irraa barattan yaada keessan koomentii jalatti barreessaa akkasumas illee hiriyoota keessaniif share godhaa. Baay'een isin jalaadha, baay'een isin kabajaa. Galatooma.